Akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenya odeeffannoo yeroo kanaaf qabanne kan isin biraan geenyu ta'a. Aga dhumaatti subscribe, like, share gochuun nu waliin turaan affeerraa keenya kabajaati. Israa'el weerara guddaa Sooriyaa irratti banuu yaaddoo guddaa uume jedhame. Israa'el haleellaa qilleensaa kuusaa meeshaalee waraanaa sadarkaa olaanaa Siiriyaa irratti raawwachuu akka cimsitu qondaalonni Israa'el wiixata kaleessaa ibsaniiru. Akkasumas loltoonni lafoo atattamaa Sooriyaa akka qabatu kan beeksisan yoo ta'u, balaa kufaatii pireezidaantii Bashir al-Assaadiin dhufu kufaatii uumamuu danda'u kamiyyuu ofirraa ittisuu homtuu nun dhorku jette. Israa'el waggoota darban keessatti jijjiirama tarsiimoo baha giddu galeessaa keessatti mul'ate keessaa isa guddaa ta'e tokkoon madaaluun jeequmsa Siiriyaa keessatti mul'ate abdii fi yaaddoo wal makaa ta'een ilaalaa jirti jedhame. Kufaatiin al-Assaad masaraa diinni guddaan Israa'el Iraan naannicha keessatti dhiibbaa irratti uumaa turte haxaa'uu yoo ta'u, gareen humnoota mormitootaa hidhatan adda addaa kanneen ilaalcha gara jabeessummaa Al-Qaayidaa irraa hundaa'e qaban hirriiba na dhorkuu danda'u jettee amanti. Ministeerri ittisaa Israa'el Kaatis akka jedhanitti waraanni kun misaa'ila lafa irraa gara qilleensatti, sirna ittisa qilleensaa, misaa'ila lafa irraa gara lafaatti, misaa'ila kruuzii, rokkeettii fageenya dheeraa fi misaa'ila qarqara galaanaa dabalate meeshaalee waraanaa tarsiimoo ulfaatoo qaban guutuu Siiriyaa keessatti argaman hunda isaanii waraanni keenya haxaa'ee balleessa jedhanii. Qondaalli olaanaa Israa'el tokko guyyoota itti aanan keessatti haleellaan qilleensaa akka itti fufu kan dubbatan yoo ta'u, ministeerri dhimma alaa Geediyoon Saar ammoo Israa'el dhimma keessoo Sooriyaa keessa seenuuf fedhii akka hin qabnee fi lammiilee ishee ittisuu qofa akka ta'e himaniiru. Kanaafuu sirnoota meeshaa waraanaa tarsiimoo kan akka meeshaa keemikaala, misaa'ila fageenya dheeraa fi rokkeettiin harka warra gara jabeeyyii ta'anitti akka hin kufneef kan haleellu ta'a jechuun Yerusaalemitti ibsa gaazexeessitootaaf kennaniin dubbataniiru. Waraanni Israa'el kanaan duras lafa albuudaa qulqulleessuun daangaa Israa'eliin dhuunfatame gaarreen Goolaanii fi naannoo waraanaa irraa bilisa ta'ee fi daangaa Siiriyaa waliin wal dhabdeen keessa jiru irratti danqaa haaraa hundeesse. Wiixata ganamaa immoo waraana humna lafoo gara naannoo waraanaa irraa bilisa ta'e kanaatti erguu beeksise. Oduu wal qabateen kufaatiin Bashir al-Assaad Iraanii fi Raashiyaa irratti rukuttaa guddaadha jedhame. Isaanis waraana biyya keessaa waggaa 13 Siiriyaa keessa ture seenuun bulchiinsa al-Assaad cimsuuf yaalaa turaniiru. Ayyaat Xaayir al-Sham kan duraan Al-Qaayidaa waliin hidhata qabuu fi tarkaanfii mormitoota hoogganee dhaabbilee waraanaa Raashiyaa Siiriyaa keessa jiran buufata xayyaaraa bulchiinsa Laataakiyaa fi bakka waraana galaana qarqara galaana Taartus jiru akkamitti akka ilaalu Raashiyaaf yaaddoo guddaa ta'eera jedhame. Haga ammaatti waa'ee kanaa dubbachuun yeroon isaa hin geenye kan jedhan dubbii himaan Raashiyaa Peeskoof kun hundi dhimma warra Sooriyaa keessatti aangoo qabatan waliin mari'atamuudha jechuun akkasumas waraanni keenya of eeggannoo barbaachisaa hunda gochaa jira. Qaamni nutti bu'u ni jiraata taanaan garuu deebii isaaf malu dhandhamuuf qophaa'uu qaba jechuun akeekkachiisanii. Dhaabbanni Taartus kan giddugala suuphaa fi guutiinsa galaana Meeditiraaniyaan Raashiyaa qofa yoo ta'u, Mooskoonis Siiriyaa akka buufataatti fayyadamte kontiraaktota waraanaa gara Afrikaa fi biyyoota birootti balaliisaa turte. Mooskoon jalqaba waraana qorraa irraa eegale Siiriyaa deeggaraa kan turte yoo ta'u, bara 1944 Damaskoo bulchiinsa koloneeffataa Faransaay jalaa baasuuf yeroo barbaaddetti walabummaa isheef beekamtii kenniteerti. Warri dhiyaa Sooriyaa akka saatalaayitii Sooviyeetitti ilaalaa turani. Oduu gama biraan hoogganaan neetoo Siiriyaa keessatti ce'umsi karaa nagaa akka ta'u gaafatanii. Raashiyaa fi Iraan arrabsoon qullaa dhaabaniiru. Barreessa olaanaan neetoo Maark Ruutti kaleessa haala Siiriyaa keessatti mul'ate hordofuun abdii fi of eeggannoo qaban ibsanii. Ce'umsa aangoo karaa nagaa fi adeemsa siyaasaa hunda hammate kan Siiriyaan durfamu akka ta'u gaafataniiru. Yeroon kun yeroo gammachuu ta'us uummata Sooriyaa fi naannichaaf nagaan mirkanaa'uu qaba. Ce'umsa aangoo karaa nagaa fi adeemsa siyaasaa hunda hammate kan Siiriyaan durfamu akka godhamu abdiin qaba jechuun ibsa kennaniin dubbataniiru. Ruut akkasumas hooggantoonni mormitoota Siiriyaa yeroo ce'umsaa kanatti olaantummaa seeraa kabachiisu namoota nagaa eeguu fi amantii xixiqqaa kabajuu akka qaban cimsanii dubbataniiru. Raashiyaa fi Iraan deeggartoota jalqabaa sirna Bashir al-Assaad kan turan
wallabdee kana keessatti uummata nagaa Sooriyaa fixuu keessatti gahee guddaa qaban jechuun qeeqaniim. Asaad kana booda dantaa isaanii akka tajaajiluu hin dandeenye erga beekanii booda dhiisan jechuun busheessaniim. Ruutitti dabaluun Moskoo fi Teheraan yakka uummata Sooriyaa irratti raawwatameef itti gaafatamummaa qooddatu jechuunis ibsaniim. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenya odeeffannoon yeroo kanaaf qabanne kanuma. Odeeffannoo biroo qabannee aga deebinutti bakka jirtan hundatti nagaa ta'aa jennee asumaan nagaadhaan mannam.